yeroo ciisuuf gara siree ofii deeman illee wantoonni qara'an waa hedduutu jira jechuudha. Zikiriiwwan akkasii kana yoo qara'atanii jedhani siiriin bakkeettis miti mana keessattis bakka kamittiyyuu nama tuquu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo siiriin as keessattuu mana keessatti kan isheen namoota irratti jabaattu. Kana kan gadi qabuu danda'u Qur'aana. Obboleeyyan keessanii fi kan isin dhaamuu qabdanu Qur'aana Rabbi haga dandeessanu baradhaa. Qur'aanni Rabbi yeroo kamiyyuu ifaadha. Qur'aanni Rabbi yeroo kamiyyuu diina namarraa lola. Qur'aana Rabbi qabatanii yoo deeman diina insiis ta'e diina jinniis ta'e diina shayxaanaas ta'e Qur'aanni Rabbi waan namarraa lolle hin qabu, waan namarraa hin deebisne hin qabu, wanta kamiyyuu namarraa deebisa jechuudha. Kanaafi Qur'aana Rabbi qabatanii yoo deeman kufanii nafanu, yoo kufan illee numa ka'ama jechuudha. Kanaaf darbee immoo wanti isin ijoollee sanaa dhaamuu qabdanuu siirii walitti hin godhinaayi. Yoo siiriin isinitti godhamellee siirii deebistanii hin godhinaayi. Yoo siiriin isinitti godhamellee Qur'aana Rabbii qabadhaatii Rabbi irratti hafaa. Yoo jiraattanis yoo duutanis Qur'aana Rabbi irratti hafuus hin barbaachisa. Yoo mana siirii deemtanii akkuma yeroo darbe beektan jechuudha. Linaafaa akkanitti kadhataa ture ni beektu. Namoota hundumaayyuu jechuudha. Namni tokko akka mana siirii hin deemne, akka mana siirii deemee namni tokko siiriidhaan hin deebisne jedhee yeroo dheeraa gorsa godhaa ture. Ammas immoo gama kanaanis gorsoota akkasiitiin wal qabatu naamusa tasgabbii of keessaa qabu hundumayyuu qabadheen isinii dhufaa jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota fuula chaanaala kiyya nagaan kiyya inni kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu isiniin jedha. Akkam jirtu hordoftoota kiyya hedduun isin kabajaa isin jaaladha. Akkasumas immoo salaamtaa obbolummaan isinitti dhaammadhaa bakka jirtan maratti yeroo dheeraafis isinirraa tureen jira. Haa ta'u malee egaa yeroo dheeraa waan nuti keessa turre haala adeemsa keenyaa hundumayyuu hedduun keessan quba qabdu. Har ammoo akkuma hireeti. Akkuma hiree Rabbiin nama wal biras fidee nama walirraas fageessu amma ijoollee waliin turre wajjini walirraa adda baanee jirra, walirraa faffagaannee jirra. Egaan anis ammoo ergan jara biraatti deeme jedheeti jara biratti argamaan jiru. Akkasumas immoo namoonni hedduun keessaan dhuftanii naa bilbiltanii naa barreessitanii sagalee gama hundaanuu gaaffii adda addaa naaf taasisaa jirtu. Egaan yeroo ammaa kanatti wanta har'a tokko isinitti himuu dhufe isa kanadha jechuudha. Yeroo ammaatti ani isaanirraa fagaadheen jira. Namoota hedduutti illee gama dhuunfaatiin namoota baay'eetti himeen jira. Haa ta'u malee garuu bakki ani jiruu fi bakki jarri jiranu walirraa fagoodha. Yaani amma isaanirraa fagaadheen jira. Konkolaataadhaan karaan anaaf jara gidduu jiru waa saatii dheeraa ni deemsisa. Kanaaf isaanirraa fagaadheen jiran. Egaan hordoftoota keenya bakkuma jirtan mara kan kaleessa nu jabeessaa turtan, nu faana taatanii nu gargaaraa turtan, gama hundaanuu du'aa nuuf godhaa turtan hundumti keessanuu yeroo hundumaa kabajaa fi jaalala isiniif mala. Akkasuma egaa warri nu bira dhaabbataa turtan hundumtuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Har'as immoo warri isaan gargaaruuf isaan bakka jarri jiranitti isaan quba qabdan yeroo hundumaa isaan waliin dhiphattanii akkasumas yeroo hundumaa du'aa isaanii godhuudhaan isaan faana taatanii sochii adda addaa gootan hundumtiyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Gaan inshaallah yoo Rabbi jedhee anis immoo gama kanaanii akkasuma wantoota gorsa adda addaatiin wal qabatu wantoota barnoota adda addaa of keessaa qabu gama kanaan qabadhee dhufaan jira. Asumaan na hordofaa YouTube kiyyallee akkasuma chaanaala kiyyallee subscribe gochuudhaanii na faana ta'aa isiniin jedha. Walitti deebinee jirra yoo Rabbi jedhee akkuma kaleessa dheengaddarraa yeroo dheeraaf wal beeknu sana amma gaa nuti yeroo waliin turre ijoolleen Yusuffaan akkasuma Suleyman Khairiyaa faanii faayoo faanii beektu hundumti keessanuu. Gaafa isaanii wajjin turre maal akka ta'aa turre maal takka nu mudataa ture haala akkamii akka dabarsaa turre hundumti keessaniyyuu waan baay'ee ni beektu. Tokko lama jedhee isinitti himuu hin danda'u.
yeroon taate sana yaadadhuyyuu baay'ee kan keessa nama dhukkubsuudha waan ta'eef baay'ee natti dhagahama. Kanaaf immoo ammas wanti isin gochuu qabdanu du'aa keessaniin obbolaa keessan biraa nafinaan isiniin jedha. Ani gaa akka carraa ta'ee bakka addaati kanan deeme ergan isaanitti dabalameetti isaan waliin waanan ta'aa ture hundumaa argaa turtanii. Haganaa danda'ames immoo quraana rabbiitti hirkadhee sochii akkam akkamii akkan taasisaa ture hundumti keessaniyyuu ni beektu. Haa ta'u malee amma immoo isaan irraa fagoon jira. Ani gaa yeroon isaan biraa deeme fayyaatti taraniiru jedheetiin isaan biraa deeme nagaa ta'aniiru jedhee isaan biraa kanan deeme. Dhugumatti immoo yeroo sana jechuudha akkuma argaa turtanii gaara keessatti waan baay'ee ta'aa turre achirraa erga gadi deebinee jenneeti akkuma beektanu jechuudha. Erga achirraa gallee jenneeti faayoon illee jechuudha kan duraan wantoota jajjabaa namarratti gootu akkasuma amala badaa kan qabdu sirroofte jennee du'aas kadhataa fi turre akkasumas immoo haala isheen ittiin biyya kana keessatti sochii adda addaa gootullee waan baay'ee waan nuti wajjin ta'aa turre gaa ni beektu hundumti keessanu. Egaan amma immoo dubbiin akka duraa sanatti deebi'eera naan jedhaa jiru. Ani gaa hundaafuu adeemee jara ilaaluun naaf hin mijatu waan ta'eef karaan gidduu keenya jirus baay'ee dheeraa waan ta'eef akka yeroo sanaatitti isaan waliin ta'ee isaan wajjiniin sochii adda addaa deemee gochuun naaf hin danda'amu. Kanaaf gaa garuu anis isinuma wajjiniin jira gama chaanaala kiyyaatiin isin waliin ta'ee yeroo kamiyyuu wantoota barnoota namaa ta'u akkasumas immoo egaa adeemsa koo yeroo dheeraa keessatti hundumti keessaniyyuu ni beektu. Haala kam keessattuu wanta kamuu yoo ta'e wanti irratti hirkatamuu qabu quraana rabbiitii akkasumas immoo siiriin yookaan jinnoonni kan shayxanni kan namatti jabaattu yoo quraana rabbii dagatanidha, yoo quraana rabbii irraanfatanidha, yoo quraana rabbii yeroo hundumaa qabatanii deeman, yoo quraana rabbii haffazanii qoma keessaa sammuu keessaa qabaatanii siiriin hagana boqonnaa naman dhorkitu jechuudha. Hagana namatti hin jabaattu jechuudha. Akkuma beektan egaa quraana rabbiitiin injifannee aarsaa guddaa kaffallee achi keessa akka galle hundumti keessaniyyuu ni beektu. Baay'ees immoo nu gammaddanii turtanii nuti erga achi gallee gammachuu hedduu ibsachaa turre wanti nuti hojjetaa turre waa hedduudha. Egaa hordoftoota kiyya sagaleen illee hedduus jeeqaara fakkaata sagaleen ijoollee hedduun as naannoo kana jijjiru. Egaan kanaaf amma immoo wantoota akka daa'ima barsiisuu, quraana barsiisuu akkasumas seera naamusa tasgabbii akka namni qabaatuuf haala isaa hundumaa keessattuu adeemsa isaa kam keessattuu namni jeequmsa irraa bilisa ta'ee halkaniif guyyaa quraana rabbiitti hirkatee mana isaa keessa quraana rabbiitiin du'aayiidhaan bareeffatee akkasuma yoo gadi ba'u zikirii jedhee yoo ol galu zikirii jedhee yoo rabbii isaa kadhate rabbiin isdii hundumaayyuu isarraa dhaaba akkasumas immoo siirii kamiyyuu rabbiin isarraa dadhabsiisa jechuudha. Siiriin amma quraana hin dandeessu yeroo baay'ee amma gaafa adeemsa adda addaatii fi bakka tokko deddeemuu nan arga. Gaafani jechuudha manuma namaa akkasumatti callisee keessuma kootti qaraa'adhee ol seenu namoonni tuqaa akkasii qaban kuni akkasumaan ba'anii dubbatu jechuudha. Maaliif kunoo waan ati dubbataa jirtu dhaga'aa turre yeroo amma dhuftee seentu waan taasa'aa turre kanumaan of keessatti asaasee dubbadhu ni dhaga'u jechuudha. Maaliif siirii keessa jira waan ta'eef warri siirii qaban yeroo hundumaa akkasitti of sodaatu jechuudha. Ofitti amanamummaa hin qaban. Namoonni quraana qara'an yoo mana isaanii deeman yoo karaatti illee itti dhufanii kan bira turan ta'ani nagaan argatan jechuudha. Tasgabbiin argatan. Maaliif waan keessa jirutu keessa jira waan ta'eef. Kanaaf insha Allah yeroo kamiyyuu siiriin kan ittiin injifatamtu akkuma beektanu yeroo kamiyyuu quraana rabbii qara'anii zikrii jedhanii akkasuma jechuudha yeroo hundumaa ganama galgala yeroo ganama ba'an yeroo lafti bari'u akkasuma yeroo salaatan hundumaa galgala yeroo lafti dhi'u akkasumas immoo yeroo ciisuuf gara siree ofii deeman illee wantoonni qara'an waa hedduutu jira jechuudha. Zikriiwwan akkasii kana yoo qara'atanii jedhani siiriin bakkeettis miti
mana keessattis bakka kamittiyyuu nama tuquu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana immoo siiriin as keessattuu mana keessatti kan isheen namoota irratti jabaattu. Kana kan gadi qabuu danda'u Qur'aana. Obboleeyyan keessanii fi kan isin dhaamuu qabdanu Qur'aana Rabbii haga dandeessanu baradhaa. Qur'aanni Rabbii yeroo kamiyyuu ifaadha. Qur'aanni Rabbii yeroo kamiyyuu diina namarraa lola. Qur'aana Rabbii qabatanii yoo deeman diina insiis ta'ee diina jinniis ta'ee diina shayxaanaas ta'ee Qur'aanni Rabbii waan namarraa lolle hin qabu, waan namarraa hin deebisne hin qabu, wanta kamiyyuu namarraa deebisa jechuudha. Kanaafi Qur'aana Rabbii qabatanii yoo deeman kufanii nafanu, yoo kufan illee numa ka'ama jechuudha. Kanaaf darbee immoo wanti isin ijoollee sanaa dhaamuu qabdanuu siirii walitti hin godhinaayi. Yoo siiriin isinitti godhamellee siirii deebistanii hin godhinaayi. Yoo siiriin isinitti godhamellee Qur'aana Rabbii qabadhaatii Rabbi irratti hafaa. Yoo jiraattanis yoo duutanis Qur'aana Rabbii irratti hafuus hin barbaachisaa. Yoo mana siirii deemtanii akkuma yeroo darbe beektanu jechuudha. Linaafaa akkanitti kadhataa turani beektu namoota hundumaayyuu jechuudha. Namni tokko akka mana siirii deemee namni tokko siiriidhaan hin deebisne jedhee yeroo dheeraa gorsa godhaa ture. Ammas immoo gama kanaanis gorsoota akkasiitiin wal qabatu naamusa tasgabbii of keessaa qabu hundumayyuu qabadheen isinii dhufaa jira. Na eegaan isiniin jedha waan hundaafuu waliin jirra. Ijoollee sanaaf immoo wanti dhaamtanu Qur'aana Rabbii ofirraan fageessinaa. Qur'aana Rabbii haga dandeessan sammuutti qabadhaa, haga dandeessanu laphee keessan keessatti qabadhaa. Yeroo hunda Qur'aana Rabbii yaadataa deemaa. Yoo kanan taane siiriin isinin dhiistu jedhaati akkasitti itti naa'imaan isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Kabajamaa ulfaadhaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya yeroo dheeraaf isinirraa badeera. Namoonni hedduun bakka hedduudhaan na gaafataa turtanii amma dhufee kunoo walitti deebinee jirra. Inshaallah Rabbi nu waliin haa ta'u, isin waliinis Rabbi isin waliin haa ta'u. Akkasumas ijoollee keenya rakkoo adda addaa biyya kamuu keessa jiru, rakkoo hundumaa keessa kan jirtu ijoollee keenya hundumaafiyyuu Rabbi nasirii nuuf haa ta'uun isiniin jedha. Nagaan naaf ta'a, nagaan naaf jiraadha. Hagan deebi'ee dhufee waan ani irra jiru isinii ibsutti nagaan naaf turaan dhaamsa kootii galatooma.